السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالتمتوتا لميلي تينيا سيفو ين جتسي سيف الجمال. سيفو الجمال كان عندنا فيديو ساغرتني نموني هدول وان إرتا وعربية يوكا كإرتا إيهم بالناف جتني كدبتان تجري جتشولا أما الليل لما تيرو لما تاتكون أما تدبي شرار قد جتشولا وان كان إرتا إتشي غرغرمو قبا واني غنا في بونا غنا يورو روكي كم تاتسيف أكم. روكي كيس غنغلا كون أنا ودمو. أوارل روني كون. بكغلتو قبدا إن كبار كمان ناكمني. كبار من ناكمته. وتبادر. فاجو أما وان إرديم تون قبضو وان يا بتيس العديم تتوسي بتني أكم واني غاري أكا غاري فا إن دلقة كمان. إرديم تيت من غاري فردان تين كسبيلة تجر بكم. نما سيبين نجد دبته جر بكم. أتسمت أرقمتان بكا جرك مئتي نما ستأجا هاتي أكا سيجار غارني دعاء اللي قدي وان بيتنا دبتني وانا مفاكم. ربي كان مي وان ربك همت بكم ما كنا كمسنا الكتان كنا. وامر أتوكل كمسنا الكتان تنكا كمل مول صار كده كنا كنا. أتكتي لفرد يوم تجنن اللي واتك. بنا اللي واتك. أوكي كيس واتك. كنا نرجمنا. كوت أب namni kun qeerroo magaalaa Gaasaraati nama sirriitti na beeku illee darabeetti jira na beeku mee ibsii fi haadhu isa afaan isaati. Amma seefu kana qabu marabbii jedhamu gaafa dura beeka. Anillee yeroo maasaa ture illee qaxarii ture itti musu jiratti si beekaa ture. Yeroo hedduu ati waa'ee miidhama namaa waa warra buqqaatotaa tahee miidhama namaa yeroo hedduu si ibsu si arga. Akkasitti si beeka amma immoo rabbiin alhamdulillah qaamaan illee wal agarsiise seefu kana duraan illee waggaa kudha ni beeka harkallee miilallee kun isin argitan kanatti lafarra shunfuuqa silbanii kanaan lafarra deema nama gargaarullee hin qabu hiyyeessa rakkataa argitee warra rabbii itti dhiiseetiin sodaa isaa qabu osoo gargaaramee akkuma ximmateetu maaliin maqaan isaa kana kama bitamuuf jedhu Arabiyyaa kun osoo bitamee baay'ee gaariidha nama rakkataa nama argitanii kanaa olitti argitee dhoqqee buna aduun jedhu kanatti bifa dhoqqee illee akkama shunku dhugamaan rakkataan isaa ollee hin jiru akka itti osoo gargaaramee baay'ee gaarii natti fakkaata. Inshaallah ni shakkii takka qabu manni gargaara nama kana jechuudha. Kanaan dura akkasitti nam tokko natti yaa'ii godhee maan gargaaramuu maali jedhee waa dubbatee ture garuu namni sun sanillee tuffannee bira tarraa carraa lammataa ammallee agarree uummanni marti akkasillee miti namni marti akkasii namni marti waan ilaalchisanii waan hin qabne akka gargaaramu asumaan dabarsina. Amma namoonni waan se'an amma isaa waan nyaatee hin qabne lakkoofsa bilbilaa qabaan ka wanti mee isaaf inni guyyaarraa waan nyaatee bulu hin qabu. Amma wanni jiru amma bosona baalee waastinnaa fudhatee Arabiyyaa akka isaa bitu hanka wanti kiyyarratti mallaqa ergitanii inshallah namuna beekee jechuudha. Masgida ijaaraa jiru amma guddaa dalagaa jiru. Baay'eedhaaf nama si beeka feesbuuk irratti si beeka si waa'ee masgidaa onnoo jedhu si waa'ee rakkataa gargaaruudhaaf yeroo hedduu tattaaffii godha namni waggaa 18 si beeka ture 2013 akka yeroo warra biyya naatamu sagal galee warra biyya ndi kenna gamoo kan fagoo gabayaan teenna kan gaasarata biyya biraati dhufeen shawarraan dhufne boondarii dhufne goojjabii dhalataa asii akkasiiti karaa kanaaf manni jechuudha hin ergitanii yeroo gabaabduu keessatti rabbi jecha namni qabdan namni rabbi miila isinii kenne harka isinii kenne fayyaa isinii kenne isaa miila hin qabne ka harka hin qabne waan nyaatu hin qabne ka ganna keessa dhoqqee keessa gangalatu bona keessa awwaara keessa gangalatu wajhii rabbiitiif jecha rabbii fayyaa isa dhooggi san laaltanii ka fayyaa isinii kenne jecha akka wajjiin dhaabattanii jedha siif hajii kadir jette jamaal warra gaasaraati warri ammoo bakki ta'e duraanii namaan lama akkasii magaalaa Gaasaraa keessatti wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu yeroo gabaabduu keessatti yoo rabbiin jedhe uffata kanallee irraa jijjiiraa waan inni biddilibsii maalillee yookaa boru yookaa iftaan keessatti isaan wal qunnamnaa gara isaatiin jechuudha inni bakka inni galuun beekan argisiisa biddilibsii illee mana isaallee dhaqee ilaalee firaashallee waa hundallee bitee fi Arabiyyaa ta'an gara gobbaa yookaan roobe jirti achi binnee finnaaf inshaallah yeroo gabaabduu keessatti jedha wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.